bilisummaale jenne hin gallu jedhe Haaji Abdullaahi Ganamo. Gabrummaa irra duuti bilisummaadha jedhe Lemoo Gildoo. Lubbuutu bada malee dhugaa seenaan hin badu jedhe Taaddasaa Birruu. Namni bilisummaan qabne sareedha keessattuu saree rooba jedhe Jaarraa Baagadaa. Nama biyyatee na irratti anatu isinii beeka anatu isin bulchanuun jedhu hin barbaannu jedhe Alii Gammadaa. Yaa goota eessa jirta ka akka galatoo dheekkama ajjeefnullee jannata duunullee jannatuma jedhe Asawwaa Goodiima. 99 yaadadhu qabsoo banaa deema. Wal beekuu irra walii beekuu wayya jedhe Haaji Huseen Zoraa. Biyya abbaa keenyaa irratti akkanatti reebamne jiraachuu manna du'uu wayya jedhe Koloneel Alamuu Giddeessa. Qabsoo dhiisaa jennaan diinatu nu dhiisaa dhiifna jedhe Haaji Ismii Abbaa Washaa. Bilisa ta'ee dhaladhe bilisa ta'ee jiraachuu dadhabus bilisummaa kiyyaaf qabsaa'uu irraa kan na dhorgu hin jiru jedhe Dinkoo Dayyaasaa. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتوتا بيجي أورومو مسلم ميديا جلت أرقمتن هندي كيسانو نجها إن شاء الله فدي ربيتين كنوا هرا كل شان تولد دبنا جرا تربان في ميجوفني غافي حواسا هدو نبرجرا غافي نبرجروف دبي كنا أكسما نسنيلة كرا إيمو كنا في كرا واسابيتين غافي كيسان نوتي درامو دندتان جچودا سغنتان كينيا سغنتا فتاواتي سغنتا كوبيسي كان نسنيديسي أنا أحمد غلغلوتي أستاذ نكينيا شيخ نكينيا دبي كنودان كايسي ولين توران شيخ محمد وادوتي دهادا نولين توراسين جنة غافي قبداني نفانا تورتاني هنگسيتي غافي نبرجرو دبي كننا أستاذنا حواس مجلسا. مرحبا بك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقفتوتا ميدا كينيا بك جرتن ندتي خير وجين أولا خير وجين بلاس جنة. مرحبا بكم ديادا قما غند شفي خيري إرى غورة ديادا سنين جنة شفي خيري تنا سامچون دركمنا إسلاماتي namni caffee maasiyaa keessa olee kabulu isaa banqabu kajiruun isaa akiraadhaa itti hadhaa'uudhaaf teessu koota mimmeeffadhaa waan mi'ooytuu jannatatti argattanis hin jenna. maashaallah ustaaz keenya hedduu galateeffannaa isinis nu dhiheedhaa sagantaa kana immoo sheer godhuudhaan waliin gahaa isin hin jenna. obboleettiin teenya takka waan gaafattee abbaa warraa koo yeroo lama na hiikee jette ustaazuna yeroo lama na hiikee yeroo sadaffaa miiseejii naa qoree barreeffamni dogoggora qubee qaba waan ta'eef itti dawwalee maal jettaa jennaan si hiike jedha kaanaan jedhee nikeenni kiyya kun jira moo hin jiru jettee gaafatte. bismillaahi rahmaani rahiim nikeenyi si hiikamee jira egaa si hiike jedhee itti hime kana achi akki biraa ittiin nama himan hin jiru jechuudha. egaa afaan isiin beeytuun lugaa isiin beeytuun haasawa isiin beeytuun fahamsiise katabbiin galuufi baate fahamsiisee egaa jee jechuudha. akkaataan biraa akka itti himan hin jiru hiikamtee jirti jechuudha. waan jennu Allah yarhamaa jenna rabbi rahmata isaa godhu jenna. dhiirti waan jettu oromoon haadha takkitti jala sagali jedhani yeroo gartee dhiirri tokko yeroo dubartitti aare haadha takkitti jala sagaliiti ka'ii baafadhuu jedhaan yani dubar hedduu jira si malee siin fuudha isiinis gaa rahmanni rabbi bal'aadha. haadha takkitti jira dhiira sagali jira jettee firra deemte rahmata rabbi barbaadatu jennaan. sagalee heeruman sagalee dhiiraa baranoora jiru jira. yoo sagalee heeruman sagalee dhiiraa baranii warri joos ni jira jechuudha. akkasi isin inni yoo isin gartee sagal heeruman sagalee dhiiraa baran jettee biraa baafatte innillee waan jedhuun haadha takkitti jala sagal jaan jechuudha. warri hundinuu deebisaa walii deebise walaa kulliin rahmanni rabbii hundaafu bal'aa jenna nuti eenyuttillee dhiphaa miti haga feete yoo bareedina saniif rahmata rabbii argachuu hin dandeessu haga feete yoo fokkatte fokkina saniif rahmata rabbii dhabuu hin dandeessu. likulli saaqixin laaqixuun waan lafa bu'e hunda wama lafaa fudhatu jira jedhanii yoo ati aaka jettee furrii eelaa guddaa kana dib lafa goote lukkuun baguma rabbi naa baase jedhee fiigee dhufee fuudhee rarraasee ofirraa dabrataanii isaaf faxara guddaadha.
warri nyaata jirtan gaa foole dhiifama isiniin jenna dhiifama namni gariin kaakkisu jira waan akkana yeroo dubbatan inshallah obboleettiin teenya takka illee waan jettee kana dura mallaqa tokko masjida tokkoof niyyadhee waa wayitiif niyyadhee mallaqa san cinaa galchee cinaa hin galchineetti amma immoo masjidni wayii ollaa ganda keenyatti ijaaramuu jira mallaqa cinaa dur waa wayitiif niyyadhee na bira hafisan yoo masjida saniif niyyadhee akkamii jettee gaafatte. طيب niyyaa gartee namni tokko oguu waan takka niyyate niyyaa san bikkaan ga'uun barbaachisaadha namaaf yoo niyyattes rabbiif yoo niyyattes niyyaa san bikkaan ga'uun barbaachisa masjidni ollaa kee jirus masjida rabbiiti ka sirraa fagoo jirus masjida rabbiiti jechuun yoo gartee warroota masaajida san ijaaru jechuudha warroota saniin waan akkanaa kennuuf qophaa'ee jira kurfaa'ee jira na eeggadha jettee warroota san haga tokkotti kennite haga tokko irraa hambiste qalbii warra isaanii si eeydi baay'ilamallee seentee jirta waan ta'eef baay'ilama san guutuun dirqama siratta yoo ammoo niyya makee keessan niyyatte masjida kanaaf waan akkanaa kennuu qaba jettee waan niyyate san irraa haga tokko kennite hagni tokko kasi biratti hafu taate masjida ollaa keetitti khayrii biroo argite kanaaf qoodutu irra barbaachisa irra mala jettee yoo yaadde kennuudha dandeeysa haala kanatti maaliif jennaan gamanattis rabbiif kennite gamanattis rabbiif kennite laakiin baay'ilamni ati jidduu kanatti namaaf goote waan hin jirren jechuudha. Okay, maashaallah obboleettiin teenya takka illee waan isiin jettu abbaa warraa koo hin salaatu jettee Allahumma najjina abbaa warraa koo hin salaatu shari'aan maal naan jetti jetti. Obboleettii teenya yoo nama salaanne jala teesse atummaan tunuu gartee akkuma nama sanii taataa jechuudha. Aslan jalqaba jidduu gartee nama lamatti ni keenyi hidhamu nama lameen kaafiraaf islaama jidduu ni keenyi hin jiru abadan jechuudha. Nikaa gartee haga fedhe warri haa godhullee haga fedhe na hidhanilleedha horii 50 150 warri keessa nyaatee si hiine haa jiru ni keenyi hidhamu maaliif jennaan jidduu nama lama ka kaafiraaf islaama rabbi walitti niine jiruu isaanii walitti niine du'a isaanii illee walitti niine jechuudha. Har'allee haalli keenya jiruun teenya adda addaa borullee manni keenya adda addaa jechuudha. Kanaaf hatta gartee jidduu isaanitti dhaalmayn hin jiru yoo abbaan kaafira ta'e ilmi islaama ta'e yoo du'e gartee abbaan kun ilmi kun dhaaluu hin danda'u yoo ilmi kaafira ta'e abbaan islaama ta'e ilmi isaa kun yoo jalaa du'e abbaan kun gartee ilmoo kiyya kana hin dhaala jechuu hin danda'u horii isaa dhaaluu hin danda'u maaliif jennaan jidduu gartee warroota lameenii qaaqiidhaan isaanii adda addaa dhaalmaa illee rabbiin jidduu fuudhe jechuudha. Kanaafuu ni keenya isin jidduu hin jiru halkan gurraacha kaatee biraa baqachuu qabda siin jenna yoo islaameffachuu dandeeyse irra achi siixee islaameffachuu dandeeyse eega islaameffatte booda ni keenya keeysan walhidhachuu barbaadan haariyaatti walhidhattan akkana duuba. Maashaallah rabbi umurii keessan keessa barakaan waa kaa'u isin jenna ustaazona inshallah iddoo galatooma obboleettiin teenya takka ammoo waan jettee abbaa warraa koo lafitti cabsee na arrabsaa jetti yeroo hedduu wallolleellee walitti nu araarsanii jidduu keenya faamiliin teenya lamaan jidduu teettee waliin nu araarsanii wanti irra wal dhabnu ammoo mallaqaa mana kiraa irraa qabee waan cufaa masruuf cufaa anatu danda'a anatu kafalaa osoo kun kanaan jiru abbaa warraa koo kun waan hin taane jedhee na arrabsaa ani isa waliin jiraachuu hin fedhu nika isaa yoo ofirraa buuse ni dilaahaa jettee gaafate. Bismillaahi rahmaani rahiim. Abbaa warraa kee kun lafeetti si arrabsuu dhukatti si arrabsuu dubbiin bika irraa kaate qabdi dubbiin sun laaftu ta'uu mala jabduu ta'uu mala irra hedduun namaa waan ufii balleesse hin himatu waan namni itti balleesse himata atiin tun obboleettiin teenya tun yoo inni lafetti arrabsiisiin dhukatti arrabsuun ni mala hin beekamu nuti amma murtii godhuu hin dandeenyu hin beeknu jechuudha yoo ati gartee waa jetteen jecha hamaa tokko jetteen sanirratti aaree innis jecha lafeesi ga'u yoo ati jecha dhuka ga'u jetteen jecha lafeesi ga'u galata si deebisuun isaa ni mala akkanumatti ol ka'ee si arrabsuun isaallee ni mala waalaa kulliin yoo ati arrabsite jazaa wifaaqa galata keessii galche jechuudha yoo atiin arrabsin ammoo maasiyaa keessa seenee jira dilii keessa seenee jira
سباب المسلم فسوق وقتاله كفر جاء نبي كان عليه الصلاة والسلام نما إسلاما تكو الربسون قالي ربي ترابو نمني قالي ربي ترام به ربي ولو ليجو نمني سر ربي ولو ليجر أتقرتي حكم منك يو قرتي ربي سلافيسي صبرتي تاو دنديسس فنعمة واتوليسين جن يو قرتي الرب كان اتي صبرون دندو جتة صبرون دندو الرب كان أوبسون دندو جتة mala laalachuun dandeessa jechuudha maafi mushkilaa jenna rakkinaan qabuus hin jenna. Okay, mashallah. Obboleettiin teenya takka immoo waan isiin gaafatte rifeensa yeroo dhahannu shurrubbaa yeroo dhahannu ni caccabaa yeroo filannu faa ni caccabaa shurrubbaa caccabe kana rifeensa caccabe kana chootti gannee filaash godhuu ni dandeenya rakkoo qabaa gara shari'aatti yookaan mammarreefaa bakka qoshashaa itti gataniif yoo darbine akkamii wanni kun rifeensa keenya kanurraa caccabee itti gaafate. Shukran ukhti waatu gurra isii seenensa hadiisa ayyo abboo shari'aa gartee rasuulaa tan ta'in shari'aa ummata keenyaa tokko jira qeensa yoo muran maalii ta'a halkan ijoolleen gaaddidduu yoo laaltanii fincooyti yoo qeensa muran lafa dafee dhiyamu waan adda addaa takka jira rifeensallee yoo akkas godha waan akkasii wahii wama wahii tahimaniiftu jira isin garuu waan san hin himne garuu wahirraa gaafatte wacalaa kulliin gama shari'aatitti rifeensa kee ati waan gartee sirraa ciccitee bu'ee kun wasaka qashina yookaan huuba akkasin laalama jechuudha bikka gartee azaa naman goonetti bikka nama rakkisnetti bikka waan qoshaasha waan badaa yookaan huuba hamaa itti darban waan xuraawaa itti darban achi darbuudha dandeessa jenna garuu nasiihan takka bikka tana jirtu rifeensa ofii kana waan danda'ameen kararraa maysuu jechuudha kararraa maysuu gubuudhaan ta'uu akka inni mul'anne jechuudha yookaan boolla gartee inni keessaa mul'annetti darbuudhaan ta'uu dhoysutu barbaachisa maaliif jennaan ahlul kafarati wassahraa warri falfalaa kun warri siiri dalagu kun nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam gaafa falfala itti dalagan citaa rifeensa isaa argatan jechuudha rifeensa isaa kan citaa argatanii kanaafi waan adda addaa gartee daraaraa kormaa timiraa kana fa'a fuudhanii waan adda addaa walii godhanii filaa fa'a waan adda addaa walii gootee warri falfala dalaju falfalatti dalayde jechuudha kanaaf gartee warri falfala dalagu kun rifeensa namaa kana waan barbaaduuf karaa gartee nagahaa barbaaduudhaaf jecha waan argamu waan hin beeyneef namni hundi aduwwii qaba jedhan addunyaan tun namni hundi aduwwii qaba jedhan duuba akka miili lameen si jalaan dhabamnetti nama kana hunda aduwwiin jalaan dhabamtu jedhan kanaaf min babi nasiha toltuu walii yaanne yoo silaa kanarraa mayfattan isinii bareedaa jenna gubuun ta'u bikka inni keessaa hin mul'anne hallayyaa wayiitti darbuudhaan ta'u. Mashallah ustaazuna rabbiin umrii keessatti barakaa nu haa kaa'u wajjin nu haa tursiisu isiniin jenna. Obboleettiin teenya takkas waan jettee maatii keenya biratti ijoollee yatiimaatu ta'ee jettee ijoollee yatiimaa jira. Ijoollee san obboleettii keenyatu irraa du'ee abbaan ijoollee sanillee ni du'ee ummaatiyyatu guddisaa jette. Duuba yoo ummanni fitrii zakaatu fitrii yeroo gahu ummanni illee fitrii ijoollee tana baasaa jette. Nulleen fitrii baasuu feenu ijoollee matana baasnaa ijoo baasanii jette waan baasan kana ammoo waan nu baasne ta'uu waan namni baase ta'uu waan kana yeroo goone jenne yeroo nyaata godhuuf deemanii nullee walumaan deebinee nyaanna waan kana wanni kun akkamii jettee gaafatte. طيب gaafin isii gaafi bareeda dura horii yataamaadha horii ilmaan abbaan qabne nyaachuun ni jira yoo jedhame nyaachuun hin jiru rabbii dhoowwee jira hadisa ayatu quraana keessatti dirree baasee dhoowwee jira jechuudha horii yataamaa akka nyaanne rabbii irraa dhoowwe wanni rabbiin hayyaama godhe akka ni jirti maali sunni jennaan wa in tukhaalituuhum fa ikhwaanukum fi ddiin walii yoo dabalatan kumtaala tokko yataamaa yoo dabalatte atillee kumtaala tokkooti dabalatte walii dabalatanii herregni ammoo nama keessaniitii fi kanama yataamaa sun yoo walqixa ta'e jechuudha nama shan fakkeenyaaf yoo ta'e herrega namaatiin ilaalanii haga tokko walii dabalatanii wajjin nyaachuu ni danda'an amma kophaadhatti ka yataamaa nyaachuun dhoowwaadha akkasuma ka yataamaa san irra caalchisanii ofii xiqqeessanii haala sanii yataamaa wajji fayyadamuunis dhoowwaadha haalli lammeessituudha yoo gartee ummata yataamaadhaa kana sadaqaatti sadaqanne akka isin amma jettu kana jechuudha
namni biraallee itti sadaqate nutillee itti sadaqanne nyaata kana walitti laqqannee nyaachuu ni dandeenya ka je'amu gaafiin ka dhiyaate jechuudha nyaata walitti dabalatanii nyaachuun hin danda'amu maaliif jennaan keessan ka itti sadaqatan kun waan keessa jiruuf jecha waan sadaqatan kana itti deebi'anii bittaan ta'e kennaan ta'e gara tokko nusi deebuun qabu eega sadaqatte sii kennamus fudhachuun qabdu sitti gurguranis bituu hin qabdu jechuu maaliif jennaan Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu farda tokko karaa rabbii keessatti waqfii kenne jechuu akka gartee jihaada ittiin godhaniif jecha karaa rabbii keessatti ittiin duulaniif jecha farda tokko kenne fardi sun ka huqqate arge jechuu ka yarate akka malee laafe argeeti farda san bituu barbaade namticha duraan itti kenne san irraa deeffate mallaqaan gartee bitachuu barbaade rasuula gaafate alayhi salaatu wassalaam yeroo rasuula gaafatu rasuulli waan jedheen hin bitin ittiin deebi'in wa in a'ataakahu bidirhamin osoo dirhama tokkoon sii kennellee birrii takkaan osoo sii kennellee rakashummaa keessa ittiin deebi'in jeen kanaafuu gartee itti deebi'uu hin qaban jechuudha waan sadaqatan jennaan okay mashallah ka bilbil addaan cite hello assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hello nu biratti hin dhaga'amu hello deebisa bilbilaa nu biratti hin dhaga'amu inshallah gaafiin biraa obboleettii teenya takka gaafatee waan isin jettee mana arabaatiin hojjedha jettee mana an hojjedhu kana keessa nama dadhabaa tokkotu jira jettee nama dadhabaa kana yeroo namni biroo hin jirre anatu gargaaraa mana fincaanii seenee anatu ol kaasaa ooraa isaa maal yaani namni kun ooraa isaa qabachuu hin dandeenye wanni kun shari'aan akkam nagooti na dirqisiiste waan kana gochuutti nama kana gargaarutti jetti namni kun haji nabiidhanaaf inshallah ti deebina bilbila kana kaasne hello assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hello sheikh gafi kan qaba haye gaafadhu gafi kiyya kalatti dura abbaa manaa tokko romeeti haye sitti addaan deemne eega waggaa tokko turreen booda eegaan dubbisee siifee naan jee siifee waraqaa si ergee naan jee akkasitti namattiin seeqan eegise faddu nama san finne waraqaa achumatti hin dhiise naan jee akkasitti naanis heerume jechuudha si hiike jennaan heerumte jechuudha haye akkasii gaafii lamataa gaafachuu hin danda'a amma si hiike jennaan heerumtee rakkoon kan kee maal lama gaafiin kan kee eessa bira jira heerumtee amma kunilleen wanna jaa narra bilbila inni biyya biraa jira ka dura si hiike sani si dawwala dura na hiike san na hiike kalas natti hin dawwalu bas na hiike inni soo jiraanii si heerumte haye ni khansanii ni jira mookkamii ta dura ka duraa sun si hiikee siin jedhee dhageeffattee lamuu ka biraatti heerumteemi haye kalas inshallah deebii kan kee eeggadhu oolaan irra shukran ukti dhugaa qabdan jennaa gara tokkotti dhugaa qabdan jennaa ayyuma abbotu akka hiikkaalleen beeyne isin godhe hiikkaanu akka waan inni ta'e jechuudha maaliif jennaan ayyu abboon keenya kun gaafa biyya keessa jiranis gaafa gartee haahuuhii sanis haahuuhiihoo wanni ummanni gartee keenya barsiisu ijoollee isaanii haahuuhiihoo kanatti mataatuman jechuu caalaa cuubee cabbaxaa san gartee abbaba basoo bal'aa sanitti ummata keenya shaagalaa turan achi asillee abcd jedhanii haga qabatan aabaa caada haga jedhan jalaa isin deebine jechuudha kanaaf namni gartee yoo namni hiika jedheen illee hiikammaan tunuu maalii wallaalanii gaafatan jechuudha shari'aan baranne waan ta'eef duuba waan jenne Usmaan dhaamsi dabarfannu shamarran keenya ka biyya alaa jiran kun eegaa hagana rabbi gurra keessan kayrii dhaabbane jala seenaa shari'aa baradhaa
baradhaa gattaa baradhaa kitaaba baradhaa quraana baradhaa kitaaba baradhaa isin jenna gaafii qofatti akka hin hafne jechuudha gaafachuun keessan bareedaadha yoo baratin daftanii itti ga'uu hin dandeessa waa hedduu tayyib walumaa galatti namni tokko si hiike eega jee hiikamte garuu hiikaan kun bifa sadii haalataa hedduu jira gabaabinaan gartee namtichi si hiikee ati ji'a sadii yoo fixatte hiikaan isaa sirraa dhumatee jira jechuudha osoo inni si deeffadhan je'in jiini sadii yoo dhumate xahaaraan sadii yoo sirra dabarte hiikamte jedhamte kanaafuu namtichi sun si hiike jiruun ati amma keessa jirtu yoo tartiiba gartee kanaan eega gartee jiini sadii dhumate booda heerumte ati khalaas heerumte jedhama maafi mushkilaa jenna gaafiin deebisan kana deebisaa isaa sanii inshaallah gaafii tokkotu daballee addaan baana inshaallah intalli nama arabaa kaddamu suni akkamii anaaf ajnabiyyaadha kaddamuun isaa suni oduu jirru billiseen isaa tayyib namni tokko dhiiraa fi dubartiin takka ka rabbiin gartee kabajaa jidduu isaanii kaa'e jechuudha haala jiranii fi haala du'anittis kabajaan sun hin fuudhamtu namni tokko ajnabiin tokko intalli ajnabiin takka yoo duute yookaan gurbaan ajnabiin tokko yoo du'e du'aa san du'aadha jettee intalli ajnabiidha gurbaa san dhayxee dhungachuu hin dandeessu du'ullee inni ajnabiidha tayyib waa kaza dulloomullee inni ajnabiima jedhama danda'uu dadhabuu jechuudha maqaan gartee ajnabiima jechuudha kanaaf waan namni biraa argameen isin itti dhiyaachuu hin qabdu yoo namni biraa gartee guutumatti dhabame fakkeenyaaf jaarsaa kufee gartee ofirratti alba'ee ciisuu jiru agarti namni biraa hin jiru ka gartee nama kana tajaajilu achitti hin jiru yeroo saniif jechuudha tayyib dawwalteella yaamuu hin dandeessu fakkeenyaaf haala rakkoo kanatti nama san rakkoo san keessaa furuu ni dandeessi amma hujii godhattee wanni kun akka gartee biyya arabaa kana fa'aa jira biyya faranjii jechuudha akka hedduu dhageenyutti hujii godhatanii jechuudha dulloota mumbarsii itti hidhuu hafaazaa itti hidhuu jechuudha irraa dhiquu maal godhuu kanaan tajaajiluu olii gad oofuu hin barbaachisu akkana jenna duuba ooraa walii arguun hin barbaachisu kabajaan jidduu isaanii kaa'amtee jirti akkana jenna assalaamu alaikum hello assalamu alaikum hello assalamu alaikum oromo muslim media والله قول نديني السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دي هادو بلي سكينة غافت شوفتا أهلا شيخ غافتو إيه غافي تكان غافت شوفتا غافتو أيه غافس غافين سي غافتو أيه ilmi dardara tokko yoo osoo hin fuudhin osoo taara qabu yeroo rafee firra manami ganama osoo kee qaaman digati yoo kee kara dalgaa deemi akkami haraami moo akkam yoo ka'ee maaliyyet ilmi dardara tokko amma fakkeenyaaf nama dardara ganama firratti hin maname yeroo firra maname kana kee kara dalgaa deemi akkam haye osoo din qaaman digati jechuu kee salaati naam haye salaati kara dalgaa deemi jechuu osoo din qaaman digatin naam deebii kee obsanii gadoo eeggatu deebii kee eeggaduu karma onlaayinaati inshallah gaafii kana amma onlaayina irraa gaafatame kana qofa deebisnee nu biraa magriibni gahee jira addaan baana obsaan hordofaatii peejii kana fi gaafii kana akkasumatti sheer godhaatii hawaasa keenya biraan gahaa isiniin jenna inshallah ustaazii deebisa sana tayyib shukran obboleessa keenya waan dhibirra gaafachuudhaaf waan barbaachisarra gaafatte dhugaa keeti namoonni keenya akkuma jenne gaafa duratillee abacaada maalee hawuhihoo achi boodallee abcd abacaada kanumatti shaagalan jechuudha namni gartee jaartii isaatti dabalamee ufiini salaata akkasuma salaata ka'e jechuudha namoota akkasii hedduu gartee akbaarri oduun ni geesse waa takka qaama dhiqachuun beeku haadha isaa tamanaa wajji rafee akkasuma ka'e salaata haalli kun shari'a islaamaa keessatti dhoowwaadha salaanni hin jirtu haga xahaaratanitti haga dhiqatanitti salaanni hin jirtu dhiqachuun dirqama ta'a jenna dhiqadhu atillee dhiqatuu qabda isilleen dhiqatuu qabdi achi booda salaanni isin hayyama godhama yoo gartee bishaan dhabdan tamuma gootanii salaatan jechuudha
inshallah wordoftoota sagantaa fatawa islaamaa karaa Oromoo Muslim Miidiyaati wordofuu turtanii peejii keenya Oromoo Muslim Miidiyaa share like gochuu hin dagatinaa isiniin jenna akkasuma YouTube keenyas Oromoo Muslim Miidiyaa jedhu subscribe gochuu hin dagatinaa inshallah fedhii rabbiitiin hanga torbaanii walitti deebinutti fayyaana ta'a sagantaa kana keessummeessuun kan isin wajjin ture ana Ahmad Galgaluuti deebisaa keessan isin kennaa kan turan sheeka keenyaa Sheek محمد وادوتي شيخ محمد وادو غلغلوتي انمو احمد غلغلوتي ان شاء الله فيا غاري ناتا سننجدا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وسما سندولتني مغرب نبرا وانغيفي اداني سنكن ديفمن راتولشا غافي كيسم بفكل كل نقبون كرا واسابي كينياتين ريكورد غوتني نورغو دنديتن